Baqattummaan biyya Yamaniif Suudi Arabiyaa keessatti argaman daangaa biyyoota lameenii keessatti rakkoo hamaaf saaxilamuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Yeroo addunyaan dhukkuba koronaa vaayirasii waliin wallaansoo qabaa jirtu kanatti Suudi Arabiyaan seera idil addunyaa cabsuun godaantota biyya isii keessa jiraatan baasuu itti fuftee jirti. Kan hedduu gaddisiisaa ta'e ammoo Suudi Arabiyaan baqattoota dhibba hedduu ta'an milishoonni garee Huutii Yaman ammoo godaantonni gara Suudi Arabiyaa akka seenan dhukaasaa itti dhukaasuun dirqisiisaa akka jirtuutu gabaafamee jira. Mootummaan Suudi Arabiyaa baqattoota kanneen gammoojjii hamaa keessatti gad naquun namoota hedduu rifaasisee jira. Kana malees mootummaan Suudi Arabiyaa dhiheenya kana godaantota hedduu gara Itoophiyaatti guduunfaa tokko malee akka deebiftee booletti harcaaftetu gabaafame. Baqattoonni harka duwwaa deebifaman kanneen yeroo biyyattiin koronaa vaayirasiin raafamaa jirtu kanatti gargaarsa malee rakkoo keessatti kufanii akka jirantu gabaafame. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee isii daangaa Suudi Arabiyaa fi Yaman jidduutti yeroo ammaa rakkoof saaxilaman kanaaf akka sagalee taatu namoonni hedduun gaafataa jiru. Viidiyoon nama afaan Arabaa dubbatuun waraabame marsaa hawaasa irratti gadhiifame kana keessatti kun hundi koronaadha jechi jiru ammoo namoota hedduu dallansiisee jira. Biyyi Yaman erga bara 2011 kaasee wal waraansaa hamaa keessa akka jirtu beekamaadha. Godaantonni ardii Afrikaa irra jireessi isaanii Itoophiyaaf lammiilee Somaaliyaa ta'an biyya ibiddi itti roobaa jiru Yaman riqicha godhatuudhaan keessaa qaxxaamuruun gara Suudi Arabiyaatti dabru. Irra jireessi isaanii ammoo lammiilee Itoophiyaa addatti dhalattoota Oromoo akka ta'e beekamaadha jedhu namoonni hedduun. Mootummaan Suudi Arabiyaa yeroo hamaa kanatti lammiilee Itoophiyaa irraan miidhaa geessisaa jirtu akka dhaabduuf mootummaan Itoophiyaa fi dhaabbileen mirgaa dhala namaaf dhaabbatan sagalee isaanii ol kaasuu qabu jechuun baqattoonni daangaalee biyyoota lameenii jidduutti rakkataa jiran gaafatanii jiru. Ardiin Afrikaa bakka shaakallii koronaa vaayirasii hin taatu jedhan Daayirektarrii dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan WHO. Qondaalli dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom yaada ogeeyyonni fayyaa Faransaay torbaan tokko dura yaaliin dura koronaa vaayirasii Afrikatti haa taasifamu jedhu akka malee qeeqanii jiru. Yaaliin talaallii Afrikaa keessatti hin taasifamu kan jedhan Dr. Tedros Adhanom ogeeyyonni fayyaa sun dhala namaa akka hantuutatti ilaalan jechuun ilaalchi akkanaa kun ammoo gabrummaa sammuuti jedhaniin. Jaarraa 21ffaa kana keessa ogeeyyota fayyaa yaada akkanaa dhaga'uun gurraafuu hin tolu nama aarsas jedhan. Yaada kana cimsanii kan balaaleffatan Dr. Tedros Adhanom